Harka fuuni akkam jirtu kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota keemistirii kutaa kurnaffaa yuunit 1 kan laallu ta'a. Unit 1 Chemical Reactions and Stoichiometry. So kuni viidiyoo jalqabaati part 1dha. So part 1 jalatti introduction fi chemical equation dha kan jiru. So introduction irratti physical change fi chemical change maal akka ta'an kan laallu ta'a. Akkasuma chemical equation maal akka ta'e step kamiin akka barreeffamu kan laallu ta'a jechuudha. So change is a law of nature. Jijjiiramni seera uumamaati jechuudha. Jijjiiramni seera uumamaati. And we observe many changes in our surroundings. Naannawa keenyatti jijjiiramoota hedduu jechuudha kan arginu. Fakkeenyaaf examples of changes include growth of seed into a plant. Firiin tokko guddatee gara biqiltuu jijjiiramu. Kuni fakkeenya jijjiiramaati. Burning of wood in a fireplace. Mukni ibidda keessatti gubatu. Mukni gubatee gara daaraa jijjiirama. So it is jijjiirama jechuudha. Resting of iron in moist air. Sibiilli jiidha yoo argatu daandi'aa'u. Rotting of food. Sooratni ala'aa'u. Evaporation of liquids. Dhangala'oon tokko yoo ho'ifamu hurkuu. Kun hundi isaaniitu fakkeenya jijjiiramaati jechuudha. Based on their nature, changes are classified into physical changes and chemical changes. Jijjiirama bakka lamatti qoodnu jechuudha. Physical change fi chemical change. Jijjiirama fiizikaalawaa fi jijjiirama keemikaalawaa jechuudha. So maaltu garagara isaan taasisa? Jijjiirama fiizikaalaa fi jijjiirama keemikaalaa. So physical change irraa haa kaanu. Physical change is a change in which no new substance with a new chemical composition is formed. Physical change irratti jijjiirama saniin wanti uumamu sun chemical composition yookaan qabiyyee keemikaalaa adda ta'e hin qabaatu jechuudha. Qabiyyee keemikaalaa haarawaa hin qabaatu. Fakkeenyaaf waraqaan tokko hin jira squareedha haa jennu. Waraqaa san bakka lamatti yoo baqassine waraqaa xixiqqaa lama uumna miti. So waraqaan haarofti uumamu sun lamaan chemical composition isaa kan waraqaa jalqabaa sana wajjin wal fakkaata jechuudha. So waraqaa ta'uun isaa wanti jijjiirame qabu chemical composition isaa wal fakkaata. Faallaa kanaatiin garuu osoo waraqaa gubne osoo biyyeetti deebifnee wanti haarofti uumamee jira. Wanti haarofti uumamee jiru sun chemical composition isaa qabiyyeen keemikaalaa isaa ka jalqabaa sanii wal fakkaata jechuudha. So garaagarummaan fiizikaalii fi chemical change isa kana. So only physical properties such as shape, size or state may change. So physical change irratti kan jijjiiramu physical property waan jechuudha. Fakkeenyaaf size ta'uu danda'a. Akka reef laallisan sizein waraqaa guddaa ture yoo bakka lamatti murru xixiqqatti deebi'a jechuudha. Or shape bocni isaallee ni jijjiirama. Physical change irratti amma waraqaan tokko square yoo ta'e bakka lamatti yoo addaqoon rectangle jechuudha akka ta'u. Akkasuma state faalkaa waan tokkootu jijjiirama. So faalkaan jijjiiramuun, saayiziin jijjiiramuun, akkasuma sheepiin jijjiiramuun physical change jechuudha. Kunniin physical property. So fakkeenya physical change examples are evaporation of liquids. Dhangala'oon hurkuu jechuudha. So bishaan ho'ifnee yookaan hurkisiifnu ta'e jalqaba bifa dhangala'ootiin ture achiin bifa gaasiitiin jijjiirame jechuudha. Alright? So faalkaa gaasiitiinis yoo jiru, faalkaa bishaaniitiinis yoo jiru, bishaan formulaan isaa H2O dha jechuudha. Chemical composition isaa hin jijjiiru gara hurkaatti jijjiiruun kennu jechuudha. Hurka sana osoo deebisnee qorrisiifne maal ta'a? Garuma bishaanii deebi'a. Alright? So chemical composition isaa hin jijjiiramu jechuudha. Fakkeenyi lammaffaan powdering of sugar. Sukkaara maal gochuudha? Daaknee bulleessuudha. Wanti inni jijjiiru jira daaknee bulleessuun wanti jijjiiru hin jiru. Shape isaa qofa jijjiira malee chemical composition isaa sanuma jechuudha. And melting of ice. Cabbiin baquu. Cabbii yoo jiraate cabbii sana ho'ifnee osoo gara dhangala'ootti gara bishaaniitti osoo jijjiirre bishaanuma jechuudha. H2O dha. So physical property dha jechuudha. Ka jijjiirre. So physical changing kana fakkaata. Okay, what about chemical changes?
Chemical change is a change that results in the formation of one or more new substance. Wanti haarofti ni uumama. Wanti haarofti uumamu sun sababa chemical change'itiin substancein haarawa uumamu sun with a new chemical composition. Qabiyyeen keemikaalaa isaa haarawaa ta'a jechuudha. Qabiyyee keemikaalaa adda ta'e qabaata. Example, milk turning into a curd. Aannan ititu. Aannan ka ititu sababa walnyaatisa keemikaalaa isa keessatti gaggeeffamuutiini jechuudha. Walnyaatisa keemikaalaa achi keessatti baakteeriyaawwan gaggeessaniitiini jechuudha. So this is a chemical change. Jijjiirama keemikaalaati. Photosynthesis in green plants. Photosynthesis illee jijjiirama keemikaalaati. Carbon dioxide fi bishaan fayyadamnee maal uumuudha? Glukoosii uumuudha. So amalli glukoosii fi carbon dioxide fi bishaanii garagara jechuudha. Waan haarawa ka uumu. Alright? Rotting of an egg by bacteria. Killee yookaan hanqaaquun baakteeriyaadhaan yoo tortoru yookaan yoo shamu jechuudha. Kunillee jijjiirama keemikaalawaati. Sababa chemical reactioniin yookaan walnyaatis keemikaalaa gaggeeffamuuf jijjiirama dhufu jechuudha. Chemical changes occur as a result of chemical reaction between substances. So jijjiiramni keemikaalaa kan dhufuuf sababa maaliitiif? Sababa chemical reactioniitiif. Walnyaatis keemikaalaa yoo jiraate jechuudha. The substances formed as a result of chemical change have properties different from the original substances. Wantoonni chemical change'idhaan uumaman amalli isaan qaban adda ta'a jechuudha. Substaansii isaan irraa itti jijjiiraman sanirraa fakkeenyaaf waraqaan gubatee gara daaraatti yoo jijjiiramu daaraan uumamu sun yookaan daaraan ibiddaa uumamu sun amalli isaa akka waraqaa saniin garagara jechuudha. So wanti kamuu ka chemical change'iin dhufu amalli isaa amala addaati jechuudha ka qabaatu. Chemical composition fi amala addaa qabaata. Fakkeenyaaf for example when sulfur burns in oxygen both substances react to form sulfur dioxide. Sulfur fi oxygenin yoo walnyaatisa gaggeessan sulfur dioxide tu uumama. So this is a chemical change. Sulfur dioxide is colorless gas with pungent odor. So sulfur dioxidein gaasii halluu hin qabnedha. Akkasuma foolii badaa ta'e qaba. Pungent odor. Which is completely different from sulfur and oxygen. Amalli kun ka oxygeniitii fi kan sulfuriitirraa garagara jechuudha. Alright? New substancein uume sun amala addaa qabaa jechuudha. So characteristics of chemical changes. Jijjiiramni keemikaalaa amaloota akkamii mul'isa? So a change is considered a chemical change if it shows one or more of the following characteristics. Amaloota armaan gadii kana keessaa ni mul'isa jechuudha. Chemical change'in amaloota kanneen qabaa jechuudha. A formation of new substance. Wanti haarofti ni uumama. Wanti haarofti uumamu sun new chemical composition kan qabudha. And production of heat, light or both. Yookaan ho'a gallakkisaa yookaan laayitii gallakkisaa yookaan immoo lamaanuu kan gallakkisu ta'uu ni danda'a. Change in color. Kabira jijjiiramni bifaa ni jiraata yookaan jijjiiramni halluu ni jiraata. Change in temperature. Jijjiiramni temperature illee ni jiraata jechuudha. So kunniin amala chemical change'iti. Itti aansinee chemical equation'idha kan ilaallu. So what is chemical equation? Chemical equation jechuun walnyaatisa keemikaalaa gaggeeffamu tokko bifa salphaa ta'een simbooliiwwan fayyadamnee barreessuu jechuudha. So chemical reaction is a process in which reacting substances called reactants are converted into new substances called products. So chemical reaction ka jennu walnyaatisa keemikaalaa ka jedhamu reactantiiwwan walitti dhufanii productii yoo uuman jechuudha. Fakkeenyaaf nitrogenii fi hydrogenii walitti yoo dhufan maal uumu? Ammoniyaadha nuu kennu. So this is called chemical reaction. Walnyaatisa keemikaalaa jedhama. So chemical equation is a shorthand representation. Haala salphaa ta'een ka ittiin chemical reaction itti bakka buufnuun jechuudha. Chemical equation is a shorthand representation of chemical reaction using chemical symbols and formulas. So chemical reaction ka ittiin barreessinuun jechuudha. Chemical equation jechuun haala salphaa ta'een gabaabsinee chemical reaction ka itti barreessinuun maal fayyadamne? Chemical symbolii fi formula. So formulaawwanii fi simboolii jechuun mallattoowwan nitrogen, hydrogen kanneen fayyadamne jechuudha. NH3 kunniin amma formulaadha. So haala kanaan barreessuun chemical equation jedhama. Fakkeenyaaf nitrogen plus hydrogen
maal nu kenna? Ammooniyaa nu kenna. So kunam maalidha? Chemical equation dha jechuudha. Alright? Haala kanaan kan barreessinu chemical equation jedhama. So a substance present at the beginning of a reaction are called reactants. So jalqaba reaction irratti substanceewwan jiran reactantii jedhamu. Isaa wal nyaatisa gaggeessanii maal nu kennu jechuudha? Productii nu kennu. The new substance formed as a result of the reaction are called products. So wanti haarofti uumamu sun immoo productii jedhama. Reactantiiwwan wal nyaatisa gaggeessanii maal nu kennu? Productii nu kennu jechuudha. In a chemical equation, reactants are written on the left-hand side and products are written on the right-hand side. So chemical equation irratti reactantiiwwan gara bitaatirra barreeffamu, productiiwwan immoo gara mirgaatirratti barreeffamu. An arrow is placed between them to show the conversion of reactant into product. So reactantiin gara bitaatti barreeffame, productiin immoo gara mirgaatti barreeffame, jidduu isaanii arrowtu kaa'ama. Xiyyatu kaa'ama jechuudha. Xiyyi sun maal nutti mul'isa? Conversion of reactant into product. Reactantiiwwan wal nyaatanii gara productii sanitti jijjiiramuu isaanii nutti mul'isa jechuudha. So steps to write chemical equation. Chemical equation barreessuudhaaf steppiiwwan hordofnu kanneen armaan gadii kana. Steppiin jalqaba write the word equation. Equationicha jechaan barreeffama jechuudha. Jalqaba irratti jechaan barreeffama. A word equation expresses a chemical reaction using words. So word equation maal ibsa jechuudha? Chemical equationicha jecha fayyadamuudhaan kan ibsudha. Fakkeenyaaf hydrogen plus nitrogen jedhee xiyyi ni jira gives us ammonia. Alright? So plus sign tan akkamitti dubbifna? The plus sign is read as reacts with jedhamee dubbifama jechuudha. Hydrogen reacts with nitrogen jedhamee dubbifna. The arrow can be read as to produce, to form, to give, to yield. Xiyyi kun immoo kana hunda ta'uu danda'a jechuudha. To produce jechuu dandeenya, to form, to give, to yield jennee dubbisuu ni dandeenya jechuudha. So fakkeenyaaf hydrogen reacts with nitrogen to give ammonia jennee dubbifna jechuudha. To yield ammonia, to form ammonia. So steppiin jalqaba maali jennee? Word equation barreessuudha. Jecha fayyadamnee equationicha ni barreessina. Itti aansinee write symbols and formulas of reactants and products. Formulaa fi simboliiwwan reactantii fi productii barreessina jechuudha. So replace the names of substances in word equation with chemical symbols and formulas. So chemical symbol jechuun nitrogen, hydrogen, carbon jennee haala kanaan qubeedhaan bakka buusu. Formulaawwan kan jedhamu immoo fakkeenyaaf ammonia, sulfuric acid jedhamee haala kanaan kan barreeffamu kanneen jechuudha. So kareefi sana kami jijjiirree jirra kino chemical formula fi simboliiwwan fayyadamnee barreessinee jirra. Alright? So reactioniin kun equationiin kun unbalanceedidha. Lakkoofsi atamii kan reactantii fi kan productii wal qixaa miti jechuudha. As bira yoo ilaalle hydrogenii 2 qabna gara reactantii irratti. Asitti immoo hydrogenii 3 qabna. Reactant side irratti nitrogenii 2 qabna, product side irratti nitrogenii 1 qabna jechuudha. Unbalanced equation. So steppiin itti aanu maal ta'a? Equationii kana balance gochuudha. So balance the chemical equation. Adjust coefficients so that the number of atoms of each element is the same on both sides of the equation. So maal gochuu qabna jechuudha dirqama. Lakkoofsi atamii gara mirgaa fi bitaa irratti argamu hundi isaatu akka wal qixa ta'u taasisuutu nurra jiraata. So maal gooni hydrogenii biratti 3 daballa, coefficientii 3 kenninaa fi ammoniyaadhaaf immoo as bira coefficientii 2 yoo kenninu elementoonni hunduu balance ta'u jechuudha. So hydrogenii as bira 6 qabna, 3 baay'isuu 2ti. As birattis illee hydrogenii 6 qabna, hydrogenii 3 baay'isuu 2. Lakkoofsi lamaatuun lamaaniifuu taati nitrogenii fi hydrogenii fi jechuudha. Akkasuma nitrogenii as bira 2 qabna, nitrogenii 2 qabna. So kun steppii xumuraati jechuudha, balance gochuudha. Okay, substances involved in chemical reaction may be solid, liquid, gaseous or dissolved in water. Wantoonni chemical reaction irratti hirmaatan kun faalkaa garaagaraa qabaachuu danda'u. Gariin jajjaboodha, gariin dhangala'oodha, gariin gaasiidha, gariin immoo bishaan keessatti kan bulbulamanidha. So the physical state of substance is sometimes shown by symbols written after the formula. So physical state reactantiiwwanii yookaan kan productiiwwanii kan haala kanaan ibsina jechuudha hammattuudhaan. Fakkeenyaaf hydrogeniin gaasiidha. H2 jennee fuuldura isaatti maal goona?
G kenna jechuudha. G yoo kaa'ame maal nutti mul'isa? Gaasii ta'uu isaa nutti mul'isa. Gaasii ta'uu ni mul'isa. Akkasuma nitrogen illee gaasiidha. Haala kanaan kaayamaa jechuudha. Fakkeenyaaf amooniyaan osoo liquiidii ta'e akkam goona? L afoo kenna jechuudha. Dhangala'oo ta'uu isaa mul'isuudhaaf. Soolidii yoo ta'e immoo S fuuldura kenna hammattuu keessa kenne. Bishaan keessa akka bulbulame yoo ta'e immoo aqueous jennee afurratti kenna jechuudha. Kuni ayanootaaf jechuudha. Kanatti kaa'amu. Okay. So kana fakkaata. Kanaaf steepiiwwan chemical reaction ittiin barreeffamu tokkoffaan word equation barreessuudha. San booda word equation san chemical symbol fi formula fayyadamnee ibsuudha. Steepiin sadaffaan equationicha balance gochuudha. Alright? So itti aansanii gaafii kan hojjenna. So gaafii maatirikii bara 2008ti. The following are 3 conventional steps in writing chemical equation. So karmaan gadii sadiin kun steepii chemical equation ittiin barreeffamu nutti mul'isa. Which one is the correct sequence? Sequence asitti barreeffame keessa isa kamtu sirrii? Tartiibni sirriin isa kamiin nuun jedha. So chemical equation yoo barreeffamu jalqaba irratti word equation ka barreeffamu. Kanaaf jalqabni number 3 dha jechuudha. Itti aansee word equation san gara chemical symbol fi formulaatti jijjiiruudha. Write the symbols and the formulas for the reactant and product in the word equation. So number 2 lammaffaa ta'a. Xumura irratti equationicha balance gochuudha. So number 1 sadaffaarra ta'a jechuudha. Kanaaf tartiiba kanaan ka taa'u qabu. As keessa tartiiba kana ka eeggate A dha. So A is the correct answer. Viidiyoon paartiin tokkoffaan asuma irratti xumurama. Paartii lammaffaa keessatti chemical equation akkamitti akka balance goonu bal'inaan kan laallu ta'a. Viidiyoo guutuu boqonnaa kanaa karaa telegiraamaatiin argatuun ni danda'ama. Akkasumas gosa barnoota akka fiiziksii, baayoloojii, maatisii fi keemistirii nu biraan argattu. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irra jiru kanaan nu quunnamuun ni danda'ama. Linkiin chaanaala telegiraama keenyaa komentii viidiyoo kanaa jalarraa ni argattu.